نسدري سمات نسدري السلام عليكم كلنا بوليسا كاسي كأجي كبيسا كيسا عجائب كيسا إسني أوديسا قلبي سا جاكا سابرت ناجبسا متعلم تكو قف تكو هيسا شيخا في كدم قدي قبكيسا جلال ربي غتا يسميسا إنو كيسا ترى ربي تكتسا شيخي كان بيكي افتبال فيسا كدمان إذا كوني برونتي كيسا يا ربي جدني كدمان كمبلسا سيقول دبر سيدك يوني كيسا أنا في إسالة برونا جسيسا مشركا نقول ويتي نقيسا نا اتي مرئي وانتي بوشيسا دوبا اجد افيقيتي دريسا بحري أبتشيسي درب دولي كيسا جلال تأيي غرشي كايسا نا برمت ناجرين بدين ديبسا برمت شوفي ديسين أجين جاكسا أكنا فاكون هنا ماتي بكيسا يرو صديقي للبي أفريسا غربي بويجرين ستريسا شيخ الراو نبي نباسي أسكيسا برمت في باسي درب بوس داري نزدري سمد الداري الله الله يا ربي أباري نتي أرى تري سمد الداري نزدري سمد الداري نزدري سمد الداري السلام عليكم متكملة مرتنوتين تلا إنجني أكله نمسون أودس شيكتي أوغله بارين فرته دونين غرغله إسنتياتنا برمتي مله أنا دران غدا إسين غرغله وانا أولتنسي إسنتي تله من بافتني أرجع إني نالله وفي اللي بدله إسنس بدله أمني يانكي يا أشي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كنترول قولبو الحمد لله حركافونه ما شاء الله ربي قرتي بيتا jarri nu marsee guyyaa duraanu irraa fuudhe har'a guyyaa sadiitti harkaa fuune maashaallahi hedduu du'aayinis qeebalamte dhugumaan namayyuu gartee bikka jiru rabbitti boo'e nutilleen hedduu rifannee rabbiilleen du'aayinuu dhagee alhamdulillahi deebine akkumaan reefu isiniin jee obboleessa keenya Jaabir akkasumatti ustaaz Hamza Sheekh Jaabir tidawwalleelle injiru online irra injiru warra gartee hedduu nu gargaare warri yaadaanis hedduu gartee nu cinaa dhaabbate akkasitti Facebook ni gartee admin irraa linkii nu ergee waraana keessaa xareyne biyya bilisoomsinee jira nuti boo amma kunoo gara gartee Jaabiritti isin dabarsaa inshallah hedduu gammannee akka ajaa'ibaatti mee waan isa mudatee ustaanni keenya جابر مي هادو إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكنولوجين كنا كمان مو بيكو كانوا منا مقودا يوكان أولبانا يوكان جنة مبوسا ويتوري هكرا كن أولباي وانا كنا بوسي نمر قولو نمني بيجي نماجر جيرو رفاتو دابولا وهكرون وان كان أولي لنا مقولو دندان. أستاذ حمزة ندفع ما شاء الله أستاذ حمزة سيد جابر ديار إن شاء الله أيه. Kanaaf yoo hakaroonni waan akkana godhan namni foloo namaa jara jiru rifatuu dhabuudha nama waan kanarraa nu bannellee hubachiisuudha namoonni tokko tokko waan kan akka sheeyini poostii godhatti yeroo saniif ka hubatanillee jiranii anillee onlaayinii ma yoo seenu argee sheekaa bilbilee gaafadhe akka haakii godhannatti hime guyyaa guutuu garee bitturree galgala dhufnaan immoo rabbi nu gargaaree akkaawuntiin deeffannee admiinummaa irraa namicha buusuu dadhabnee guyyaa ganatti rabbi nu gargaaree irraa buufne kanaaf warri yaadan sheekaa dhukkubsattanii dhimmamtanii waan gara garaatiin itti barreessitanii jajjabeessaa turtan jazaakallahu khairan isiniin jedha wanni akkanaa deebi'oo nu mudatellee namni akkasitti akka hubatu waan kana olillee nama irratti poostii godhuu danda'anii nama irrallee gubuu danda'anii teknooloojiin akkanuma akkuma gara tokkoon faayidaa qabdu gara tokkoon miidhaa qabdi wanni akkanaa nama mudatu karaa kamiin gara irra aananii barbaadu opshinii dhibii yoo jiraate immoo opshinii dhibii fayyadamuun barbaachisaadha.
waan gama ogummaa tanaatiin akkamitti akka ofirraa eeguu dandeenyu namni keenya barachuu qaba. barachuu qaba. Namni beekullee nama barsiisuu qaba. Fakkeenyaaf nama Dhugaa. onlaayinii kana dhufu miti har'a sheekatu har'a onlaayinii kana dafide. Kanaaf yoo rabbi jedhe immoo jabaannee nama keenya ka waa barsiisu sheekolii teena ka ogummaa biiti waa nama barsiisu wanni akkana akka Barsiisuun? barsiisuun waajiba nama irratti nama waa beekuu irratti nama waan beekuu irraa wal barsiisu rabbi nu haa godhu jazakallahu khairan. Maasha Allah akkasumatti Ustaad Hamzaa Sheek Jaabir dhufee jira. Ustaadni khatara wannitti waan teknoolojii kanatti Hamzaa Sheek Jaabir Maasha Allah khatara ajaa'ibaati. Hedduu nu gargaara innilleen haa galatoomuutti bilbilee akkana ennaan guyyuma inni fuudhe sanuu maanatti himin jedhee ture Ustaad Hamzaan jechuudha. Akkasitti insha Allah Jaabirii waliin kompiitara irratti akkasii gartee laayifii wanni goone kaameeraadhaan akkasii gartee bikka to'inuu fi waan goonuu fi cufa irratti gartee hedduu nu gargaare galatoomuu jennaa Ustaad Hamzaa Sheek Jaabir galatoomii as keessa jirta gammannee rabbiin gartee nurraa qeebalee akkasumatti reefullee seenee ture reefu gartee maqaa Sheek Anwaar qofaanii gartee seenee ajaa'iba ogummaa takkatti gartee namni 9,000 laayikii godhe toro namni 10,000 filoora godhe gartee nama hedduu amma gartee poostiin gartee bira dhaqee nama 100,000 fi waa bira dhaqee sanillee naanuma jiraatu kanallee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nuu bane duba yaa jira keenya alhamdulillaahi hedduu gammannee maaliif wallahi wanni kawaan kana na rifachiise ni rifadhe akka malee rifadhe maaliif hawaasa dila kana gartee nama kana gartee namni kuwaatti caqasaa tafsiiratti gartee barannaa waa meeqa gartee itti barakuu jirra amma gartee reefuun tana waan jaan ka gartee nu dukkanooytee akka malee taanee je'ee gartee obboleeyyan keenya cufti akka malee rifate namni kaan dawwalee sheekha please hin dhaabin akka malee taanee numa jirtaa South Africa irraa Australia irraa America irraa Saudi Arabia faan gaafatinga warri Saudi telefoonni isaanii addumaan hojjetu hedduu garteen addawwalanii abshirii isaa faranjiin seentee faranjiin ooyiruu seentee laqaayitee boqqolloo nurraa fixxee viidiyoo isaa amma gartee dilii godhu firdi diliit goonee keessa baafne bayi jennee sigalee namuma gartee ari'u gartee uleedhaan tumnee baafnee darbinee duuba gartee inshaallah Ustaad Hamzaa Sheek Jaabir nu dubbifta. Rabbi gartee umrii isaa dheereessu yaada muraada kee rabbi siyaa guutu namayyuu gartee warri waan kanarratti yaada bareedaa nuu kennan akkasumatti Ustaaz Ali Sufyaan Ustaaz Naasir Hamzaa Sheek Jamaal Ali warri gartee Anas illee ni dhukkuba jaanii rabbi haa fayyisu Ustaaz Anas isaan warri gartee sheer godhe warri gartee Nuura Ludaadis hedduurra nu gargaaranii tanaafuu isin cuftii hawaasni keenya guutuutti galatoomaasi baga gammaddan jennaa hedduu gammannee rabbi gartee jannataan isin haa qaraniisu namni gariin qishinaa una godhanii Naayiroobii tanatti illee sheeka gaa'umaa ooyiruute warri tokko seenee jaan ooyiruu tana keessaa ummata baasuu dadhabne nuyi akkan odoo laalluu karaan nu gubata kaan irra darba kaan irra wanni godha duuba inshaallah amma wulii akka wulii fuula dura hulaa teenya qollofannee jabeeffannee gartee wanni godhu mee hafi Ustaad Hamzaa Sheek Jaabirittiin dawwalamee hafi mee haa dubbatu mee obsaa gutakka niin dhaamsa isa kana. The Bluetooth device is Stop, ready Ustad. to pair. Ustaad obsi gutakka akkasumatti. The Bluetooth device is connected successfully. Ayo dubbadhu Ustaad Hamzaa. الو السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي صرف وداتي خيسان دوت سجر تخا شيخة. ايه خاو سيني بركا خليد وايس تفتيكا ولدت تولشينيكا سنو برا ديمتي ينو كورتي تي لكي بر خنا كرامتي بر هكر مغربودا في الرأي بودا مالي. خنجول لي انتر مدراتو سلا بيو مسان وداتي guyyaa sadii inni viidiyoo isaa sheeriin godhatu ture bar. Akkas dhugaa. Allahu akbar obboleeyyan kiyya baga gammaddan baga hundinuu waliin qammannee
hattuun gartee sheeka cinaa babaatu amma booda akka sheeka cinaan babaanee obboleessa keenya Jaabiris cinaa ta'a. Jaabir kanaan dhuka isinii sheeka as baasi teeknooloojii uummataa barsiisu. Ayyee. Bayeetiin jira ayyaamsa. Jaabir wallaahi hedduu galatoomi gaa waan ajaa'ibaa dalaydanii. Walumaan jirraa waan dalagaatiin na callaa miti. Amma booda sheeka fuuldura isaatiin gaatini haakarootaa jira jiiniiti. Hin sodaatin ajiin uummata keenya isin duuba jirraati. Akkas. Sodaan barbaachisu. Yoo nuti haakara jenne nu amananii beektaa. Tanaaf wallaahi ani numan hin dhaga'ini malee silaa kara xixiqqaa akkanaa kana tanuma isaatii fi taganda isaaniitu jalaa fuuna turre beektaa. Dhugaa. Kanaaf sheeka keenya baga gammaduma booda peejite sakuriitii irra gooneet inshaallahu ta'ala akka gartee peejii uummata gurguddaa kasin geenye kanama kuma 10 qofa qabuutu raayitii qaba peejiin tee raayitii qabaachuu qabdi sakuriitii cimtuu qabaachuu qabdi maaliif jennaan nama hedduutu irraa waa barata obboleeyyan keenya babbareedaan kun waan hedduu irraa barachaa jiranii barnoota isaanii kanaaf jennee gartee qaaxiraa bullee waan feene godhuu dirqama. Amma inshaallahu ta'ala sheeka guyyaa 5 keessatti akka guyyaa 10 keessatti akkaataa itti peejiin tee sakuun taatee raayitiin isirratti godhamtee peejii sheen waroggaa jaan uummanni feesbuukaa beeku gartee akkas goone inshaallahu ta'ala. Inshallah biiznillah jazakallah ustaad hedduu galatoome. Abshir sheeka keenya abshir isinillee galatooma Jaabirillee hedduun galatoomfadha nama Akkamalee. akkas hedduu galatooma gammadaa jiin uummata keenya kabiraatiinis Akkas. yoo rabbi jee inshaallahu ta'ala naaf Jaabir waliin ta'uudhaan kireetara Oromoo taane inshaallahu ta'ala akkaataa feesbuukatti haa godhame deebisan akkaataa itti feesbuuka sakwiir godhatan akkaataa itti feesbuuka ifii tiifatan akkaataa itti feesbuukni fuula kee malee ati seenuu hin dandeenya kunis ni jira fees riijistar jaaniini akka ati fuula keetii yoo laalte malee banamnes akkasis inshaallahu ta'ala kara fuulduraatti teeknooloojiitti achi baan amma gartee ta sheekaa turnu barnoota haa taatu. Akkas. Shakkiin godhin tan amma laazima sirraa waan jiru sirraa tadhayilee too baranna malee hin taane. Akkas sheeka hedduun gammadee galatooma wallahi baarakallahu. Galatoomi jazakallah khair jazakallah ayyee. Maal jette sheek? Gana isinirraa barannaan jemma. Teeknooloojii barsiisuu qabdani. Maal taate onne? Connection ayyee jara keenya duuba hedduu gammanne maaliif annaa waman lam yashkurinnaas lam yashkurillah galata namaa beekuun barbaachisaadha. Haa galatooman Jaabir keenyaas ustaad Amzaa Sheek Jaabiris akkasumatti warri biraallee warri gartee hedduu gartee nu rakkattan hedduu du'aayis gootan warri du'aayii gootanis galatooma warri du'aayii gootanis maashaallah deebine jannaa gaa rabbi jannataan sinaa qananiisu yaada muraada keessa rabbi sinaa guutu jannaa akkasi gaa jara keenya inshallah walit deebina hangana isin beeysuuf ya odoo gartee gizuma viidiyoo diliit goonee finne ummata keenyatti himuu qabnaa gartee as baanee isinitti himne gaa hedduu gammanne akka nuti gammanne kanatti isinillee gammaddanii akkasi baarakallahu fiikum wa jazaakumullahu khair jazaa nagayatti gaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh nagayatti sheer godhaana wayyuu gartee haa geessu ana mu arku nagayatti